moobaayilii waayifaayi yookiin daataa qaburraa akkamitti bulutuusiidhaan moobaayila daataa hin qabne irratti dabarsuu dandeenya waan jedhu isin agarsiisan afaan tura. Jalqaba irratti moobaayilaa isa waayifaayi yookiin daataa qaburraa seentanii seetingii isaa keessa ni galtu. Erga seetingii isaa keessa galtanii iddoo kanatti dhuftanii connections bakka kanaan ni galtu. Erga bakka connections galtanii iddoo kanatti mobile hotstop and tracing kan jedhamu keessa galtanii sana booda erga keessa galtanii iddoo kanatti jechuudha kan bulutootaa iddoo kanaan bantu jechuudha. Bakka kana on gootu. Yeroo kana on gootanii jettanii akka inni bulutoosiin darbu ta'e jechuudha. Erga kana gootanii moobaayilaa isaa waayifaayi yookiin daataa hin qabne irra deemtu jechuudha. Moobaayilaa isa daataa hin qabne yookiin waayifaayi hin qabne irra dhattanii yeroo tokkoof bakka bulutoosii kana harkaan gadi qabdanii irra teessan akkanatti. Yeroo isin harkaan gadi qabdanii irra teessanii haala kanaan asitti isinii fidachuu. Silaa jawwaalarraa maqaa bulutootaa sana bantanii jirtu waan ta'eef yeroo maqaan jawwaalaa isa waayifaayi qabu sun asitti isiniif bahe kana keessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo Hawaawii Y6 kana yoo ta'e jechuudha. Fuuldura isaa kanaan mallattoo seetingii kana tuqxu jechuudha yeroo tokkoof. Mallattoo seetingii kana tuqxanii iddoo kanatti kana bantu jechuudha. Internet access jedhu kana yeroo tokkoof kana on gootu. Sana booda jechuudha kontaktii walitti ta'ee waayifaayiin bifa kanaan bulutootiidhaan darbaa jechuudha yoo paaswoordii isaa hin beekne.